السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب. الحمد لله أنا نجاكوت نجيني كي خنجال الله هم كبجادا بكتير مرس نجاو. دعوتوتن كي فيديو أراك نكيسة وانا جايبات نسنيف كبدي دفع برمس جايبات نسن برسيسا. إني اسمعني حالا نتوركي يوكين شبكة شريعة ثاني رجال شريعة ثاني حولوا دندسني يوكين جدروا دندسني نسن برسيس. فكينيا yoo shari'aa sawaas moobaayiliis zeenis qabaatan jechuudha bakka isin jirtan kan ammoo zeeni qofti yoo daladde jechuudha yookiin zeeni qofti yoo sirriitti kan daladu taate isin ammoo shabakaa sawarratti hojjechiifachuu yoo barbaadan jechuudha shabakaa zeenii san yookiin neetwoorkii zeenii san haala shari'aa sawarratti hawwaluu dandeessan yookiin geeddaruu dandeessan isin barsiisa yookiin geeddartanii itti fayyadamtan jechuudha isin galee isniyaanii kan barbaadaniif jechuudha fakkeenyaaf neetaaf tahee immoo bilbilumaaf tahee fakkeenyaaf kana yeroo isin jechuudha asirratti sirriitti hubachuu qabdan jechuudha yoo fakkeenyaaf bakka isin jirtan shabakaan zeen sirriitti hin dalan sawaan ammoo kan sirriitti dalagu tahe isin galee ammoo zeeni kuni isin ammoo zeeni shismu isin ammoo neeta zeenirratti fayyadamuu barbaadan yookiin ammoo akka namni zeen irratti isiniif bilbilu yaani hatta shabakaa bilbilallee yoo zeeniin teessa isiniif finne haala zeeni teessisan jechuudha shabakaa sawaadhaa irratti hawwaltanii yookiin shabakaa sawaa irratti geeddartanii jechuudha zeeni bakka hin jirre sanitti hojjechiifachuu dandeessan isin barsiisa yookiin ammoo zeen irraa gara sawaadhaa geeddartanii haala yaani shabakaa isin biratti sirriitti dalagu inni galee gara shari'aa barbaadanii geeddartanii yookiin hawwaltanii haala itti fayyadamuu itti dandeessaniin isin barsiisa neetaaf tahee bilbilaaf tahee kan barbaadaniif jechuudha isin galee mobaayilii haa ta'u zeeni haa ta'u libaaraa haa ta'u sawaa haa ta'u shari'ama feete haa ta'uti shabakaa isin biratti sirriitti dalagu san gara shari'aa taanii hawwaltanii yookiin neetwoorkii sirriitti isin biratti dalagu san gara shari'aa taanii geeddartanii haala itti fayyadamuu itti dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya wanti kun waan hedduu tokko bareedaa ta'edha waan hedduu tokko nama fayyadudha hedduu tokko isin fayyada jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib gochuun dirqamadha yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa neetwoorkii yookiin shabakaa gara shari'aa taanii geeddaruudhaaf gara shari'aa hin dalannee jechuudha yookiin gara shari'aa hin qabne shari'aa qaburraa neetwoorkii shari'aa taanii jechuudha gara shari'aa taanii hawwaluudhaaf geeddaruudhaaf jechuudha bilbila keessan matarraan gadi ni buttanii ayikoonis ittiin kanarratti kilik ni gootanii achi booda asirratti connection kan jiru kana kilik ni gootanii achi booda mobile network iska jiru kana kilik ni gootu achi booda asirratti jechuudha network operation kan jiru ni jira asirratti kilik ni gootanii achi booda as jalatti jechuudha scan networks ka jettu ni jirti jechuudha isin galee scan networks ka jiru kana kilik gootan achi booda okay kilik gootan achi booda isiniif barbaada shabakaa isin biratti sirriitti dalagu san isiniif barbaada jechuudha isin galee yookiin shabakaa dhiheenya keessan jiru yookiin shabakaa akkabaabii keessan jiru san isiniif fida jechuudha fakkeenyaaf bakka isin jirtan kana zeeniin hin dalagu bilbilaafis tahee neetaafis tahee isin galee amma wanni gochuu qabdan sun akkuma sirratti argaa jirtan jechuudha zeeniis naaf fidee jira sawaas naaf fidee jira garuu shari'aan tiyyatuni moobaayilillee naaf fidee jira jechuudha kun hundinuu akkuma sirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee garuu shari'aan tiyyatuni shari'aa sawaati isin galuu jiraame amma yoon neetwoorkii sawaa kanaadha jechuudha gara shari'aa moobaayiliidha hawwalee yookiin geeddaree dalasiifachuu barbaade kan moobaayil jettu kanarratti kilik godha isin galee amma achi booda jeetee shabakaan sawaadhaa suni gara moobaayilitti hawwalama isin galee
achi booddee kan barbaadan dalasifatan jechuudha. Neeta barbaadanis bilbila yoo barbaadanis nagaan bilbilinis daarektii isiniif bilbilama jechuudha. Yoommoo neeta shari'aa mobaayilii sanarratti fayyadamuu barbaadanis shabakama sawaasaniin shari'aa mobaayilii sanarratti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Shabakama niitoorkiin egaa akkuma beekamu jechuudha. Niitoorkiin hundinuu gargara jechuudha. Sawaan kophatti niitoorkii qaba, zeenii kophatti niitoorkii qaba, mobaayiliin niitoorkii kophatti qaba jechuudha. Garuu isin mobaayilii sawaa kana gara mobaayilii geeddartanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Siistema kana fayyadamtanii jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe kun hunda naaf fidee jira jechuudha. Zeenis mobaayilii sawaas naaf fidee jira. Akkuma isiniin jedhe shari'aan tiyya shari'aa sawaati. Garuu ani mobaayilii irratti yoo fayyadamuu barbaade mobaayilii kan jiru kanarratti hin dhaha. Achi booda niitoorkii sawaadhaa suni gara niitoorkii mobaayiliidha tawwalamaa nagaanaan mobaayilii irratti fedhu bilbila fedhu neeta akka ajaa'ibatti fayyadamaa jechuudha. Haala kanaan siistema kana fayyadamaati. Bakka shabakaan hin jirre yeroo deemtan jechuudha. Isa shabakaa dhiheenya keessan jiru sani gara zeen yoo barbaadanis gara mobaayilii yoo barbaadanis hawwalaati yookiin gara sawaa barbaadanis hawwalaati fayyadamaadha jechuudha. Egaa isin galee jettan abdii qaba hordoftoota kiyya. Wanni kun waan hedduu tokko nama fayyadudha. Barumsa ajaa'ibaati. Akka isin galee abdiin qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa jiru laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagdanaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.